Akkam jirtu daawwattoota keenya istiidiyoo Minisootaa irraa oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu asii isinitti himuun kan si waliin turuu an itichaa guddataati. Sadarkaa mootummaa federaalaa Dimokiraatawaa Itoophiyaatti abbaan taayitaa biroodkaastingii ibsaa guyyaa har'aa fulbaana 20 bara 2017 baaseen miidiyaalee biyyattii odeeffannoo uummataan gaatti jiran waan sablammiilee walitti buusan irraa of qusachuu akka qaban akeekkachiisuu bira darbee cufuuf akka jirus beeksise. Abbaan taayitaa kun gabaasaa fi qophiiwwan miidiyaa biyyattii irratti dhiyaachaa jiran bu'uura taasifachuun akeekkachiisa kana kan baase ta'uusaas beeksiseera. Yeroo ammaa weerara daangaa Oromiyaa irratti gaggeeffamaa jiruu fi ajjeechaa uummata nagaa saba Oromoo irratti ga'aa jiru ilaalchisuun adda durummaan miidiyaalee biyyattii gabaasaatti jiran keessaa tokko dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa kan tibba kana maqaa Oromiyaa Broadcasting Network OBN jedhuudhaan moggaasa argatedha. Akeekkachiifni abbaa taayitaa kun tarii miidiyaan dhimma Oromoo dubbatu irratti akka ta'edha. Dabalataanis akka ibsa kanarraa tilmaamuun danda'amutti OBN doorsisuu bira darbamee uguruudhaaf karoorri waan dhiyaates fakkaata. Kun ammoo qabatamatti deeggartootaa fi caasaalee mootummaa wayyaanee gidduu rakkoon akka jiru ifatti kan mul'isu ta'uu bira darbee sabni Oromoo miira wal fakkaatuun sirna mootummaa kana fuuldura dhaabbatee diduu isaa kan beeksisedha. Doorsaa fi akeekkachiifni OBN irratti dhiyaate kun sodaa fi tokkummaa sabni Oromoo agarsiisaatti jiru mootummaa wayyaaneef yaaddoo jabduu fi qormaata dhumaa taafiitti kan jiru ta'ullee ifatti mul'iseera. Dhimma miidiyaalee biyyattii irratti dubbii fi akeekkachiifni ministeerri muummee biyyattii obbo Hayilemaariyaam Dassaaleeny yeroo darbee kennanis waan ibsa har'a bahe kana waliin kan wal fakkaatudha. OBN erga yeroo dhiyootii asitti dhageettii guddaa argachuun saba Oromoo gidduutti fudhatama isaa dabaluudhaan kaayyoo miidiyaan tokko odeeffannoo haqaa fi wayitawaa lammiilee biraan ga'u dhugoomsaatti kan jirudha. Maqaan miidiyaa kanaas marsaalee hawaasummaa fi uummata gidduutti leellifannaa guddaa argatee jira. Sirni wayyaanee dhaadatu kanatu hundee irraa kufuun bilisummaa saba Oromootu dhugoomamoo OBNtu kaayyoo sabaatti cichuun injifannoon bilisummaa sabichaaf labsuuf jira laata? OBN maaltu eeggata isa jedhu Waaqayyoo Rabbi guddaan nama boorii taasisee nu haa dhageessisuu jenna. Namoonni magaalaa Jijjigaa irraa buqqaafamuudhaan guyyaa 3 magaalaa Ciroo turan konkolaataa 4 gara magaalaa Adaamaatti dabarfamuun isaanii himani. Warreen buqqifaman keessaa namni tokko akka jedhanitti gargaarsi nuuf taasifamaatti jira otoo hin taane doorsatu nurratti gaggeeffamaatti jira jedhaniiru. Nama tokko dubbisneerra akka carraa bilbilis addaan nu jalaa citeera. Magaalaa Ciroorraa gara magaalaa Adaamaatti warreen buqqifamanii gara achii dhufanidha kan jedhuun odeeffannoo dhaga'e. Amma eessa jirtu? Eessarraa gara eessaatti dhuftani mee? Kafoon magaalaa Ciroorraa kaanee magaalaa Adaamaa illee deemaa jirru ganama Adaamaa galirra. Maaliif magaalaa Ciroorraa gara magaalaa Adaamaa deemtani? Mee isa kana duubatti deebisaatti nu yaadachiisaa mee maaliif deemtani? Magaalaa Adaamaa seenirra bakka tokko baanu hin beeknu malee. Isin warreen buqqifaman keessaa nama tokkodha? Namoota makiinaa 4 qitii makiinaa 4. Haa ta'u isin namoota warra qabeenya isaaniif qe'ee isaaniirraa buqqaafaman keessaa nama tokkodha isin? Ijoollee tokko sekoon achi magaalaa Cirootti hafee ture daa'imaa fi obboleessi isaa obboleessi kootis du'anii ture. Na hubattaniittu gaaffii koo dura isin namoota qe'ee isaaniirraa buqqaan keessaa nama tokkodhaan jedhe eessarraati buqqifamtani? Jijjigaa magaalaa duwwaa jaarratti akkana ta'uu danda'an jechuudha. Isin magaalaa Jijjigaa keessaadhaa qabeenya keessanii qe'ee keessan guutummaatti dhiistaniiti baqattanii jechuudha amma? Wanti nu beeksifne tokko mootummaan tokkos hin jiru waan ta'eef amma kun magaalaa Ciroo irratti qubannee magaalaa Ciroo irraa amma dammoo galmeessuuti meeshaa kennas hundaa galmeessifnee magaalaa Adaamaatti keessa seennee jirra amma bakka itti qobannu hin beekamne malee. Qaama kamii kan isin fuudhee gara magaalaa Adaamaa isin fide qaamni sun eenyudha? Amma magaalaa godina naannoo Cirooti. Magaalaa Ciroo irratti qubannee guyyaa 3 har'a damma ardi deemaa jira gara magaalaa Adaamaatti seenneerra. Godina isin dabarsuun hin jaane biyya biyyatti isin agarsiisu jaanii karaa isaanii waan furmaata olchaan nu godhan akkama jettanii. Isinoo biyyi isin jiraachaa turtani magaalaa Jigjigaati biyya biraawoo dhiistaniittu garamitti isin deebisnaadha ejjennoon isaanii mee isa kana ifanuu gootu laata? Amma immoo aga silaa ammatti wanti kun nama tokkos hin jiru amma lafa furmaataa wanti nu nama tokko hin jiru qabeenya keenya bishaan galmeessisaniiti magaalaa gara Adaamaatti gannu baasanii gara aanaa keessaniitiin galchaasan hin jaanii karaa deebisuun waldaalle qabeenya keenya wanti hundaa achi galanii ture. Innaa dammoo obboleessa isin dhabee daa'ima obboleessa kootii qabaati jaan dhabee feesbuuk irrattis badhiisee jira karaa deebisuu waldaalle amma akkana gallaadee deemu jiru. Bakkuma isaan jiran iyyuu quba hin qabdanii maatii keessan yookiis immoo obboleessa keessanis ta'e miseensa maatii keessanii? Sorry, the network is busy now.
Please try later. Humni addaa poolisii naannoo Somaalee fi loltoonni wayyaanee guyyaa kaleessaa godina Harargee Bahaa aanaa Fadis irratti erga lola gaggeessaniin booda birmannaa uummataan gara duubaatti deebi'uu isaanii jiraattonni dubbatani. Jiraattota dubbisnee waan qindeessine qabna. Har'a garuu poolisoota fi misoomni sanyiillee daldalchee jira. Har'a asuma jiran fakkaatee akka waan yookaan makalaakaan bakka kana. Kaleessa lola ture? Kaleessa ture jechuudha. Miidhaan namarra dhaqqabee maal fakkaata kaleessa? Karaa keenyaanumaan jiru garuu gaala fa'aa qalatanii nyaatan jaani. Karaa isaanirraa garuu nama tokko waan natti fakkaata akka jaanitti har'a kan poolisoota dubbise. Eessatti ta'e aanaa Fadisaa Raddaa kan fa'aarratti ta'e kaleessa? Aanaa Fadis Bidbooraa fi Bobbaasaa. Isaanumatu dhufeetti lola jalqabee jechuudha warri naannoo Somaalee irraa dhufa warri Liji poolisiidha karaa irra kanaan duraanuu karaa baabbileetti wallaa jiranii. Gosoleen gaddaa garuu miidhagaa kan dhaan gammachiisaniif jecha keenya galgalaatti wal marataa ture nama gara duubaatiin asiin deebina jaaniiti. Jiraattotaaf qaamni birmateef jira gara bulchiinsa aanaa haa ta'u poolisoota Oromiyaas haa ta'uti akkasumas Opiidoo irraa. Ni jiran poolisoonni keenya kan akka jiru haala kanaa deeman nama aga tokko malee hundi isaanii. Kanaafuu haala jiran garuu akka waan makalaakiyaan jidduu dhibanna fakkaata kan hodhutti hennee gaafadhaa jiran garuu warra bitanii jiran. Yeroo gara garaatti amma ajjeechaan daangaan Oromiyaas saamamuun weeraramuun itti fufeera jabaatee bal'inaan akkamitti fala argata wanni kun? Wanni kun amma kalee poolisoonni yeroo deemaa jiran sanittu federaala kan hidhaa jiru nuti makalaakiyaa wajjin meeshaa makalaakiyaa yoo qabanne malee deemni kana wajjin lafaan dhufanitti. Kanaafuu kun haalli waan uummata lamaan ilaalchisu natti bal'aaleen. Namoonni dhimma daangaa waliin wal qabatee miidhaan isaanirra ga'ee wal'aansaaf gara hospitaala Hiwoot Faanaa magaalaa Harar deeman haal rakkoof saaxilamaa jiraachuu isaanii dubbatanii. Magaaluma Harar keessa jiraadha. Maaltu jira Hiwoot Faanaa keessa? Faanaa amman dhaqee dhufe ganama dhaqee ilaala. Ayyee. Namoota xiyyiitiin dhooyitee fi kan makiinaan garagalchite wooma bakka naannoo Somaalee irraa ol kan yaa'an kana bakka namoonni reeskilleen makalaakaa egaa nama seenuu namatti hin dhiisanii kan moofaa jira. Ammas namni haalaan baay'eedha namni miidhame kan uleen tumamee dhufee fi kan makiinaan garagaltee namni baay'eedha. Gargaarsa argachaa jiran nyaata bakka daabboo goojuu fi bishaan qofaa nyaadhaan jiraataa jiranii haala rakkina jenni bu'aa jiranii kan moofaa jira. Jarreen kun namoota konkolaataan galagalee miidhamanidha moo namoota akka miidhamee isa kana ifa naa gootu laata? Hundi ol keessa jira. Qaama cinaaksanii dhaamee qabu yeroo isaan liyyu poolisiin dhooyitee kan jira. Qaama makalaakayaan irreessa dhooyitee jira. Ammas deebii kan makiinaan odoo baqarraa ol yaa'anii cinaaksanii irraa fe'amanii naannoo kana dirree xayyaaraa kanaaf san durallee karaa cinaaksaniitti garagaltee nama baay'ee jira namni wama baqaa kanaa fi lola daangaratti kanaan miidhamee dhufe hundinuu. Jarreen kun tajaajila wal'aansa fayyaa argataniiru amma naannoo isaanii keessatti moo haala kamirra jirudha amma Hiwoot Faanaa kanatti wal'aansi kennamaafitti jiru maal fakkaata? Wal'aansi hedduu nama gammachiisu jira. Bakka amma kanatti faashaa fa'aadhaan maranii carquma qofaan oduu jiibii takka tajaajilan godhanii fa'aa jira. Guutummaa Oromiyaa keessatti deeggarsi maallaqaa taasifamaatti jira. Deeggarsi maallaqaa kuni namoota miidhamanii fi gahaatti jira moo sadarkaa maaliirra jiranni kuni? Amma maallaqni walii qabamu jira. Akaawuntii himamtisanuu namni amma akaawuntii himanii beeksifamuu hin jiraata. Namni maallaqni takka akaawuntii sun hin bahu fa'aa shakkii kanaatti jira amma hawaasa keessa. Bakkuma walii gurguramaa jiruun nama gargaaraa jira. Namni akkuma bakka gurguree dhaqee bakka rakkina isaan jiran kan gargaaraa jira garuu maallaqa guuruu fi nama baqatee galu kana gidduutti irraanfatame amma warri Hiwoot Faanaa jiru kan namni irraanfatee qalbii warra kararra deemu kan ofa jala taate amma rakkinni jiru kan namni akka gamanas fuulleeffatu yoo isin harka keessan kanaan dhaamsite bakka nuuf dhagaan jennee yaannan. Dhugaa rabbii amma hagan ijoollee gaafadhetti amma namoota amma makiinummaa nu garagalche haga nama dhibbaa tokko ni kan jedhu yaada. Feesarra tokko fi amma dura nama dhibba furu garagalche asumas namni irraa gurratu jira. Ijoolleen amma haala nama marattu arsii tarraa dhuftee shirkaa tokko amma shirkaa jee ganama kana kan dhaqee jibbisu tokko warra akka isan fa'aa bit isaanii fagoodha yoo namnummaa nasi hin dirmatee malee gandii waan fagoo ta'e nama kanaa nafaa jira bakka adda addaa dhufa kan makiinaan garagaltee ilkeen irraa jedhee jirtee nu gurbaa shirkaa kana karan jilbaa kanaa dhamee hagammaa gizeen gaaddu yaalamsi naa godhame tokko hin jiru naan jee gurbaan bakka carquma sanaan namaranii na biraa deeman naan jee. Rakkoon yookiin hanqinni tajaajila wal'aansa fayyaa kuni kan inni dhibee fi tarii jarreen kuni maallaqa kaffalatanii wal'aanaman dhaban immoo warruma tajaajila wal'aansaa
isaa kennu kanatu akka hin taanetti ilaalaatti jira waan isaa isa kana ifa nuu gootu laata. Egaa amma maallaquma kana wal qabatee ammas namni itti baay'ateeti hojjettoonni namatu haalaan baay'ate. Namni kun haga haqa warataa saafi makiinaan gara galtee nama 200 ol faani gaachuu kan namni irraa yaa'e malee madaalli xiqqoo yaa'e malee ammas namni yoo bira dhaabbatee maallaqa waan isaan gaafatan tajaajilan namni mana dhugu baruu qabu hin jiru jenna. Bakka ala ganna kan ala isaa jiran amma sirelleen fuudhu jedhadde. Ammas naannoo teenya kana waa'ee bulchiinsaa fi nageenyaa kanarratti rakkoo jira amma Hararmaa fi liiguma raadkanaa fi dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo gidduutti. Amma haalli kun deemee haala yaachisarra ga'u jira. Amma wanni shubbitii waliin baafatan amma bakka wanni waajjira pirezidaantii tokko walgahii wayii takka jira. Hamzaan dhiyoon tana jaaruu maxxansee jira. Aangoo irraa bu'ee jedhee dhibba tokko bu'eeti. Namni biraa gubbaadhu nama kanaan wal barra jeniitti warri Alamayyoo Mijjanaatii fi Jamaal Ahmadee jen warra fila sabboontoota uummata kanaaf kuufama qabanii nutillee hirmaatu qabnaa jenii wal geetara dhayinaan gaardiin obbo Muraad Abdulhaa jedhamu obbo Muraad jedhamu kan pirezidaantiin naannoo Hararii wanni itti baafatee shuguli itti baafatee sodaachise Alamayyoo Mijjanaatii fi Jamaal fa'a wanni kunillee haala haalaan nama sodaachisaa deemaa jira inni keenyallee fedhii jala deemee akka waan hin taanetti walitti hin buune kan ofaadhaan gorsuu barbaada haruma nagaatiin furamuu qaba hara hundaan nama jira mootummaan kun sabaa kun loltaa jira kanallee shira mootummaatti keessa jira jee akka wayyaaneetu waan kana dalagaa jira jee akka namni akkasii hubatuun barbaada bichaadha. Haa ta'u guddaa galatoomaa ulfaadhaa ibsanuuf kennitaniif. Hayyee waan barbaadan information bakka hunda isin geenye nutillee naga dandeenye wajjin jira jabaadhaa injifannoon uummata Oromooti guyyaa tokko nutillee rakkina kana keessa nuu baanee harka ol qabannee kan hundaan madda nagaan na jira. Dhalattoonni Oromoo 150 gaan magaalaa Jijjigaa irraa humnaan gara biyya isaaniitti deebifamuuf turanii erga magaalaa Shaashamannee seenanii rakkoolee hedduuf saaxilamaatti akka jiran dubbatanii jiraattonni aanaa Shaashamannee wayita namoota kanneeniif birmachuuf yaalanitti dhiibbaan OPDOtiin akka barbaadanitti milkaa'uu akka hin dandeenye ta'ullee OMN'tti himaniiru. Sababa gargaarsa quubsaa dhabneef jecha gara aanaalee fi gandoota dhaloota isaaniitti akka deebifamaatti jiranillee jarreen kunneen dubbataniiru. Usmaan jiraattota dubbisee waan qindeesse qaba. Mee odeeffannoon jiru waa'ee Shaashamannee irratti namoonni Sumaalee irraa deebi'a haala akkam keessa jiru ammaan kana. Kalee hore danda'ee jiru namoonni adda nama 150 ta'anii asii magaalaa Shaashamannee danda'an kalee dhufa jedhamu qubatanii turanii namoota kanneen deeggarsa godhuu faga nama muraasa ta'anii dhaqnee gaafataa deeggarsi namni ganama homaa namni dhageenyu deeggarsa namni uummanni illee deeggarsan gooneeti baay'een deemanii gaafatanii abbootiin qabeenya jedhamanii gaafatanii turanii namni Adaamaan ergan jedhan Adaamaa yoo nu ergan namoonni sunni akka dubbatu Adaamaa yoo gara godinaan ergan godinni waa maraa sun xumuree deeggarsi barbaachisu yaa godhu erganii turanii. Maaf gargaaramuu dhaban namoonni kun? Ifin namoota as jiran mootummaan galaaru xumuruu gargaaranii akka gargaaru godhaa turan fakkeenyaaf magaalaa kanaan kalee ukkaamsanii namni kanneen mana kurshan turte kan kalee galu. Akka namni sunni qoodanii inni nama kan gara aanaa gara fasaalaa gara nama 16 fi aanaa baabbaallee nama kofalii aanaa dhaabaalee nama 20 jedhanii kofalee nama jaha qoreellee aanaa fi nama haasoo qoodanii aanaa immoo gargaaraa namoonni kun maal akka jedhan warra achi dhufan namoota tokko tokko dubbinee ture deemnee Oromiyaa kalee Adaamaatti yoo gaafannu deeggarsi godhamuu sababa keenyaan deeggarsumaaf Oromiyaan hin goone godina tontuun haalli jijjiirraa gara godina adeemaa godina haala mijeessinee gara godinaan eeganii godinni immoo gara aanaan inni wanti achiin gara maalu nyaata nyaataa nama yookaan mootummaa tiraanspoortii qofa nuuf falamaa naanni tiraanspoortii mara deemni kulee subaanee ta'anii tiraanspoortii falamee galuu dandeenya bara amma gara aanaatti galanii jiru namoonni kun moo achuma jiru Shaashamannee ma jiran? Gara aanaatti deemanii kalee gara aanaa deemanidha. Gargaarsa tokko malee jechuudha. Gargaarsa tokko malee ganama dhaabnee nama gammadaa isaatiin ganama dhaabnee kantiibaa magaalaa namni ga'anii ture jiru kan niinuu gammachiisnaa kan isaan deeman deeggarsi nama warqama deeggarsa tokko nu kan jennaan waraqaan deeggarsa maaliif mootummaa waan deeggarsa godhaa humna itti baay'atuun bu'aan isaa maali qaaqa biraatti waan nama dhiisaa ture namni kasaa abbootii qabeenyaa namni tokko tokko dhufanii achi waan qaqqaban kennanii nama muraasa dhaqee ture achiin jedhamni sugadhaatti namni jiru gargaarsa qabu bakka isaa bira kennamu bakka namni argina sanu foormishiin irraa sonni arginanii bakka itti galchisanu warri Jijjigaa irraa dhufan baay'een isaanii ijoollee Jijjigaa irraa dhufan namni algaa siree waggaa 17 dhiiraadhee jira nama waggaa 17 an nama gara aanaa aanaa kana yoo gadi nama tokko hin beeku warra kiyyaa madagasaara waggaa 17 dhiira an kan beeku hin jiru bulchaa dandaa biyyata aanaa bulchaa aanaa jedhamanii kan maannaa godha kaleelle godina Oromiyaa akka jedhan ergame siin akka kan aanaa maa dabarsine wanti nuti jedhamee guramaa lujaatti gurguraatti qabummaa hin kenne asura waqti aanaa yeroo bataa haalli ammallee dhallee kun istaadiyeemii yaanii warri kaleen gara bataa walee ture agaata namni kalee galgala dhufee jira nama 55 masgiida qubatanii warra Harar irraa dhufan gara Maddoolaabuu deemnaa achi amma midhaan ga'ee achi waaqama ga'ee dhufan masgiida qubatan namni kan akka gargaarsa godhamu kana uummata yaamanii wanta yaamanii amma uummata gara istaadiyeemiitti yaamanii deeggarsa isaanii godhaa jiran sa'aatii amma kana kun namoota kan ture kan
Ilmaan Oromoo 1,000 ol ta'an ammayyuu mooraa leenjii waraana Wacaalee keessatti rakkoon isaan mudachaa akka jiru dubbatanii humni addaa poolisii naannoo Somaalee mooraa itti seenuun reebuu fi kan barbaadanis ukkaamsuudhaan fudhachaatti akka jiran maddeen odeeffannoo keenyaa OMN'tti himaniiru. Hanga ammaatti dhalattoonni Oromoo 7 humnoota kanaan mooraa kana keessaa butamanii bakka isaan geeffamanis wallaalameera. Namoonni mooraa waraana Wacaalee keessatti rakkataa jiran kunneen gara biyya dhaloota keenyaa Oromiyaatti nu deebisaa jennee gaafannus qaamni nu dhaga'uu dhabameera jechuun komataniiru. Namoonni nuti dubbifne akka jiranitti mooraa waraanaa sana keessa nyaanni gahaan hin jiru. Loltoonni federaala wayyaanee namoota irratti gochaa sukkaneessaa raawwachaa jiru jechuun komataniiru. Usmaan Hukumee warreen iddoo sana jiraatan dubbiseera. Mee haalli Wacaalee keessatti isin mudataa turee fi amma jiru maal fakkaata? Uummata achi keessatti hidhanii dararaa jiran yeroo galgalaa keessa dhufanii furanii bakka kana kennuutti ol deebiin isaan gabbaasan. Namoota kana ka hidhaa jiru eenyutu qaama kamtu hidhaa jira? Qaama liyyuu poolisii naannoo Somaaleeti mootummaa federaalaa kan jiru walumaa harkanii dhiisan isaan ni baasanii deemanii. Maaliif hidhan? Duraan kaampii keessatti walitti sassaabanii jiru uummata eegana hangi tokko gara Harar dhufee jira. Kaan ammoo hangachi keessaa fi tokko lama guuranii bakka waliin deebisanii qabuudhaan jechuun akkuma godhi jiran. Nama meeqa amma kaachi buutee isaa dhabame? Qofa qabu namatti hodhan. Bakki isaan geeffaman beekama? Hin beekne nutu hin beekne akkaataa shakkiin itti bakka jira. Isin baay'inni Oromoodhaa kan Wacaalee keessa jirtu kaampii yookaan mooraa waraanaa keessatti ugguramtan nama meeqa taatu baay'inaan? Hedduu gabaruun fi isaanumatti lakkaa'amee hedduun ta'u koomanii jira. Uummatamaa lakkaa'amee hedduu. Gara biyyaatti deebi'uudhaafoo haalli caarraan jiru maal fakkaata? Haalli caarraan jiru namoota cinaa tokko Arrayoonii fi karaa biyyaa deebisan cinaa tokko immoo baasanii karaa biyyaa hojjechiisan. Cinaa tokko yoo karaa biyyaa deebisan cinaa tokko hojjechiisan. Nuti carraan keessa karaa biyyaa deebisan keessa nu fayyadaman malee yoo karaa bakka biroo hojjechiisan yoo carraan keenya hojjetees bakka wanni beekamu hin jiru. Wacaalee kan Itoophiyaadha moo kan Sumaalee keessatti argamtu ammas? Itoophiyaa keessatti argamtu Itoophiyaa. Mootummaan Itoophiyaa keessattuu naannoo sanii kan dhiyaatu bulchitoonni naannichaa waan isinii birmataniif isin gargaaran qabu? Isaan nuti karaa biyya keenyaa nu galchaa hoggaa jenneen hin galchanii yoonii fi karaa biyyaa malee ta'e hiddan. Masaa isanitti isin deebisnaa yooma kana diddan ammoo humna hin beekamnetti isin kaninaa akka fedhan isin haa godhanii hin jedhan biyyatti Oromiyaatti hin galchanii hin jedhan. Maaliif hin galtan isin hin jedhan? Isaanumaatu beekaa rakkoo sun mana keessatti hin bilisnaan hin jechuudha. Guyyaa meeqaaf achi jirtan amma Wacaalee keessatti kan ugguramtan guyyaa meeqa ta'a? Torbaan tokkoof wayii jira. Amma haala akkam keessa jirture rakkoon isin mudataa jiru maal fakkaata gama jireenyaatiin fa'aa wal qabateeti? Qoonqollee waan arganne borsii hin jedhama kanatti taa'aa jira. Tole hedduu galatooma ulfaadha. Haaluma wal fakkaatuun ilmaan Oromoo magaalaa Qabra Bayyaan jedhamu keessatti haalaan rakkachaa jiraachuu isaanii dubbatanii akka maddeen ibsanitti magaalaan Qabra Bayyaan magaalaa Jigjigaa irraa gara baatti kiiloomeetira 100 fagaattee kan argamtudha. Usmaan Hukumee namoota iddoo kanaa dubbiseera. Namoonni Qabri Bayyaan keessa jiran amma haala akkam keessa jiru wanti achitti si mudate maal fa'a? Wanni nu mudate torbee tokko osoo bishaan hin argin qoonqoo osoo argin makkalaakiyaan jechuun qaamni nageessota kaambii isaanii keessatti koshoroo firii tokko nu hiranii guyyaa torbee tokko jiraanne torbee tokko lubbuun nurraa ba'aa jira ammallee kuno. Maaliif gargaarsa isinii kennuu dhaban? Wannummaan tokko kan gargaarsa nu godhan jiru callisaniituma nu laalan nuti qaama nageessitaati malee kan nama gargaaruu miti jaanii bakka gizee gaafanne deebii kana nu deebisan. Isin namoota meeqa kan Qabri Bayyaan keessa turtan? Nama 400 akkana ni ga'a. Amma hundinuu achi ba'e moo achuma jira? Ba'e kaanis karaa irratti ba'ee bakka makiinaan dhufaafii jira jaanii kan korees kan makiinaan fuudhuu dadhabee baay'ina namaatiif achitti hafees ni jira kan ammallee achi jiran ni jiru. Eessarraa achi seentan isin eessarraa dhuftan dura? Dura Dagaabuurirraa hojii keenya dalagachaa turree kan gillii ofii ittiin uummanne jechuun osoo dalaginuu qabsiraarraa gara hojii keenya uummannee kan mataa keenyaa hojjechaa turre kan Jijjigaarraa ari'aman nu dura kaambii Qayyi Masqal jalaa turan Harar keessa kan Jijjigaarraa gara Qabri Bayyaa baqate hin jiru. Isin dhagaa
Dagaaburraa yoo dhuftan qabeenyi duraan horattanii turtan harka isin jira moo harka qullaa dhuftan? Waa tokko huccuu kiyya kan qaama kiyya qofarra na jiru kan maatii kiyyaatii fi manooriyaa fi dukkaana madabbira akkaan dalaguttiin keessaa bahee dhufe. Qabeenya san guutuu eenyu dhiiftanii biraa deemtan? Eenyutti hin dhiisare lubbuu kiyya dura waan ta'eef masaaraan naqqabamee nasbeekeeti moo lubbuu keetii duraa jaanii bakka nasbeen kiyya waan dura ta'eef nasbee kiyyaa duraa ilmaan kiyya baafadde jechuudha. Qaama kami kan meeshaa waraanaa isin irratti qabee isin sodaachise yookaan isin doorsise? Qaama liji poolisii fi poolisiidha. Poolisii naannoo Somaalee jechuudha. Ergasii qabeenya keessan otoo hin fudhatin duwwaa baatan jechuudha. Qabeenya waa tokko hin arganne nasaa akkana gadhiifnee baafne yeroo nuti balbala gabbaanu qabeenyi keenya ni saamame jechuudha. Ijoollee fi kanaan dhalaadhaan jechuudha. Isin namoota meeqa qabeenya keessan guutuu dhabdanii kan amma gara qabri bayaanitti dhuftan? Namoota 20 ol ni taana nuti kan Dagaaburii bakka tokko baanee makiinaa lama tokko keessatti kan dhufne. Maali sababni qabeenyi keessan isin harkaa saamamee humni addaa poolisii naannoo Sumaalee ammoo isin ajjeesuudhaaf tarkaanfii ajjeechaa isin irra geggeessuudhaaf lubbuu keessan dhiiftanii Dagaabur irraa baatan sababni maali? Waa tokko badii hin qabnu Oromoon irraa galuu qabdii jaaniitu bakka kanaan sababii kanaan nu kaafatan jechuudha. Hedduu galatooma. Baay'ee isin galatoomfadha carraa kana kennuuf. Uummata Oromoo naannoo daangaa Somaalee fi Somaalee irraa buqqifamaniif tumsii gaggeeffamaatti jiru bal'inaan kutaalee Oromiyaa keessatti itti fufee jira. Dhimma kana irratti immoo jiraattota magaalaa Jimmaa fi magaalaa Hasaasaa dubbisneerra. Yaadni isaanii akka armaan gadiitti dhiyaata. Godina magaalaa Jimmaa irraa. Tole gargaarsi keessan bifa kamiin taasifamaatti jira? Eessatti walitti qabamaa jira? Gargaarsa kana irratti yoo qooda fudhachaa jirame? Gargaarsa kana irratti kantiibaa magaalaa mana garuma wantaana uummataa waliin gargaarsi godhamaa jira. Birrii guddaatu addaa walitti buufama. Qarshii hagam ta'utu magaalaa Jimmaa keessatti walitti qabame? Qarshiin kan amma lakkaa'amee hin ta'e qarshii 9,955 500 waliin ta'a. Garuu kan walitti qabame kanaa walitti ta'a. Qarshii harkatti kennamedha qarshii namni kana? Qarshiin kun achumatti walitti qabamaa hoteela senteraa jechuudha. Misaa keenya guyyaa gaariifne nyaata jiraa dandeenya jedhanii hoteelatti gumachuu dandeenya. Hoteela maalii jettanii? Hoteela senteraal hojjettoonni hoteela senteraal. Misaa keenya guyyaa gaariifi laannu naannoo dhiisnee jedhu jarree nyaatan manni keenya baqatanii as jiran. Hoteelli senteraal magaalaa Jimmaa keessatti hoteela guddaadha. Hojjettoota hagamii qaba? Hedduu qaba. Hoteela guddaadha. Hojjettoota manni qabiyyoo nu wallaan hoteela guddaadha. Hojjettoota qaba. Haa ta'u gaa haalli magaalaa Jimmaa keessa jiru kana yoo fakkaate godina sana keessa jiru maal fakkaata? Magaalota ollaas ta'e aanaalee godina kanaa keessa jiran. Waa'ee aanaalee garuu qabu akka magaalaa kanaatti gargaarsi namni ummata kanaaf baay'ee simannaa godhee gargaarsa guddaa godhaara ummataaf. Nyaata jaraa waan hunda ummatuma amma waraatti danda'a jira. Gara fuulduraatti immoo akka haalli mijeeffamee jiru sun qubachiifamuun seerratti hojjetamuu qaba jedhaan gara kooti. Jiraattonni yookiis uummanni akka Oromummaatti yoo miira akkasii qabaate qaamni bulchiinsaa hoo maal fakkaata? Miirri isaanii kanarratti uummata waliin dhaabbachuu irratti maal fakkaata? Amma garuu waan jedhan hojjetee hojjechuu jalqabanii amma kan kana qopheesse jedhuma qaamuma kantiibaa magaalaati amma kan kana hundeessee intina akka birootti qabu taasise jedhumaan kan gaggeeffamaa jiru ammaaf. Guyyaa kaleessaatis guyyaa gabaa ture. Koreen uummata irraa walitti qabamee uummanummaan magaalaa namoota filatee jechaadha. Guyyaa kaleessaa makiina Isuuzuudhaan magaalaa keessa deemaatiin mallaqa walitti guuraa ture. Akkasumatti guyyaa har'aatis beellamatan. Guyyaa har'aa ammoo magaalaan Hasaasaa ganda 3 qabdi. Ganda 3tti adda qoodame uummata. Uummanni ganda tokko istaadeemii magaalaa Hasaasaati. Uummanni ganda 2 ammoo waajjira ganda 2tti. Uummanni ganda 3 ammoo waajjira ganda 3tti walitti bahee uummata keenya naannoo Somaaleetii fi daangaa irraa buqqee fi gargaarsa walitti guuraa ture. Haaluma sanaan istaadeemii magaalaa Hasaasatti argamee ture. Achittis uummanni ganamarraa kaasee hanga ulaagaa jahaatti mallaqa kan walitti guuraa ture jechuudha. Magaalaa Hasaasaa keessaa qarshii hagamtootu walitti qabame? Ammaaf mallaqni nuti namni hin dandeenye istaadeemii keessa immoo dorgommii kubbaa miilaatti ture saniif jedhaniitiin osoo mallaqni hin laakkaa'in adda baane. Haa ta'u malee mallaqni guddatu guuramee namni harka qarshii 2,000 kennis ni jira. Qarshii 1,000 nama hedduutu kenne. Kan uffatas baasee fidee ni jira. Mallaqa isaa immoo kan kennuudhaaf waadaa seenes ni jira. Masjiidonni fi manneen amantaatis yoo xiqqaate mallaqa qarshii 5,000 gadi finni jedhanii jiranii. Hasaasaan keessa masjiida hedduutu jira. Masjiida 10 oltu jira. Masjiidni guddaan yoo xiqqaate qarshii 10,000 finnaa garuu sanii ol finna jedhanii jimaata kalaata jum'aa irratti beellamatan jechaadha. Haala kanaan ture hin dhumamne gargaarsi yookaan immoo mallaqni guuramu kun
hanga guyyaa jimaataa itti fufa. Gandoota baadiyyaattis ni deemama. Waajjiraaleen qonnaa kan aanaa gada hawaasaa jalatti argaman kanneen akka Ardaayitaa, Qameelaa, Garaaderaatiif gargaaruu qaban kan jedhu dirqama kenneetiin uummanni adda bahee jechaadha. Kanaafuu mallaqni isaa ammaaf hin beekamne waajjiroonnis hedduunis waadaa seenuu waan jiraniif gaafas adda bahaa jechaadha. Haa ta'u egaa hojiin isin hojjettan hojii boonsaan akkasii kuni kan raawwachaatti jiru aanaa gada hawaasaa keessatti qofa moo aanaalee naannoo keessanii keessattis gaggeeffamaatti jira gumaachi kuni? Guyyaadhaa Shaashamannittis waan gaggeeffamaa jiranitti fakkaata. Beekalasitti jiraachuun oolchu garuu sanniin hedduu isaaf addan baafanne sanniin istuuratti hubadha. Garuu anamma kan jiru achi magaalaa Masaasaa waan ta'eef tana quba qaba. Haa ta'u egaa har'a Oromoo gargaaraatti jira magaa Oromoo daangaarraa haala kanaan miidhamaniiti naannoo Somaalee keessaa ari'atamanii. Tarii gargaarsi kun qofti godhamuun saba kanaaf yookiis uummata kanaaf gahaadha jettanii yaadduu? Uummata mana hin qabne, uummata lafa hin qabne, uummata qabeenya hin qabne hagam jiraachisattanii yaaddu? Mala furmaataa jettanii waan isin keessan yookiis maree keessan keessatti waan kaastan qabdu laata? Eeyyan gargaarsi mallaqaan qofa godhamu gahaa miti. San waltajjicha irrattis dubbatamee jira. Inumaa manguddoon tokko ka'aniiti namni yoo lubbuun jiraate mallaqni nuti walitti guurruuf kun isa bira gaha. Yoo lubbuun hin jiraanne mallaqni kun isa bira gahuun faayidaa hin qabu. Kanaafuu lammii keenya kana kan daangaa irratti miidhamu kana mootummaanis cal'isuu hin qabu. Mootummaan hin danda'u uummata kanarraa weerara alaa dhufaa jiru kana weerara hidhateetiin waraana hidhatee uummata keenya dararaa jiru kana deebisuu yoo hin dandeenye nutti himu nu'uu deemnee lubbuu keenyaan uummata keenya ni baraarraa yoo hin taane garuu mootummaan furmaata itti haa kennu jedhanii gargaarsi mallaqaan godhamu qofti gahaa miti. Furmaanni waaraan itti godhamuu qaba. Lubbuu namaatitu baduutti jira. Lubbuu ilma namaatitu harca'utti jira. Kanaafuu mootummaan daddafiidhaan furmaata itti nu haa kennu yoo hin taane immoo dadhabee jedhee nutti haa himu nuti achi dhaqneetiin dhumanneedhaniiti maanguddoon tokko dubbatanii jiran. Tole egaa yoo akkas ta'e guutummaatti yoo ilaalle haalli Oromiyaan yeroo ammaa kana keessa jirtu sirna bulchiinsa mootummaa wayyaanee kana keessatti haala kanaa yoo deeme fala kan qabu fakkaata. Egereen saba kanaa maal fakkaata haala amma jiruudhaan? Haala amma jiru kanaan mootummaa irraa furmaata waaraa argana natti hin fakkaatu. Sababni isaa akkuma arginu weerarri kun numaa akkanatti fakkaatuttu waan mootummaan waan jiru fakkaata. Kanaafuu uummanni tokkummaadhaan ka'ee uummanni wal tahee wal ijaaree diina uummata keenya dachii isaarraa mancaasaa jiru, dachii isaarraa buqqisaa jiru, diina uummanni saba keenya dararaa jiru kana daddafiidhaan dhaabsisuudhaaf uummanni tokkummaadhaan ka'uu qaba. Uummanni tokkoomeeti wal ijaaree manguddoon biyyaa, abbootiin biyyaa osoo mootummaan jenne qaama biraa osoo hin eegne ofii isaaniiti tokkoomanii wal ijaaranii daangaa kana tiksuun barbaachisaadha. Sababni isaa yoo nuti wal taane malee yoo nuti ofii keenya dhaabbanne malee qaamni biraa dhufee nu gargaaruu hin danda'u. Kanaafuu nuti dura dhaabbachuu qaba. Mootummaan haala kanaan waan dhaabsu natti hin fakkaatu. Inumaa gara mootummaa yoo ilaalle hammaataatumaan deemee if dura rakkachuutu mala. Kanaafuu tokko taanee waliin taanee ummannummaan walumaan tokkoomee diina kana ofirraa faccisuun barbaachisaadha. Haa ta'u egaa sabni biyyattii keessa jiraatu sabni guddaan sabni Oromoo kuni mootummaa isa bulchaa jiru akka diinaatti ilaalaa jira. Mootummaan immoo ittaantummaa saba bulchuun qabaa jechaatti jira egaa. Miirri kun haala kanaa yoo deeme egaa biyyattii nu garamitti waan deemtu jettanii yaaddu isin akka ilma Oromoo tokkootti? Ani akka saba tokkootti akka jiraataa biyya kanaatitti yogguun ilaalu I think biyyattiin tun waan kufaati jirtu natti fakkaata. Gara kufaatitti deemutti jirti. Garaagarummaan uummataa fi mootummaa jiru daran bal'achuutti jira. Jibbi uummanni mootummaa irraa qabu daran bal'achaati deemaa jira. Mootummaan immoo humnaan bulchaa jira. Uummanni kun immoo hedduu cunqurfamee jira. Gaafa aaree jedhee uummanni kun gaaf tokko dhohuun isaan oolu. Gaafa dhohee san immoo mootummaa kanas kuffisee waan ofii ijaarata. Ammaaf mootummaa fi uummanni karaa faallaa deemaa jiran. Uummanni kallattii biraarra jira. Mootummaan kallattii biraarra jira. Waan wal simaa jiru natti hin fakkaatu. Mootummaan kun biyya tanayyuu dandeettii biyya bulchuudhaaf waan qabu natti hin fakkaatu. Mootummaan kun haala shakkisiisaa irra jira. Uummata isaa to'achuu hin dandeenye. Uummannis immoo mootummaan kun humna qabaatee dandeettii qabaatee bulchiinsa siyaasaa qabatee uummata isaa bulchuu akka hin dandeenye baree jira. Kanaafuu akka natti fakkaatutti biyyattiin tun gara kufaatitti deemuutti jirti. Kana immoo nuti wal taanee tokkummaadhaan wal ijaarree biyyattii tana harka keenyatti deeffachuudhaaf tattaaffii guddaa godhuu qabna. Sababni isaa
mootummaan kallattii hundaadhaan itti jiru jechaadha. Biyyattii jirtu tan guddaa ulfaataa jiraataa godina Arsii lixaa magaalaa Hasaasaa ibsanuuf kennitanii. Ayyan daawwattoota keenya oduun har'aaf istiidiyoo OMN Minisootaarraa qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture waan hordoftaniif galata argadhaa kan isiniin jedhu oduu isinitti himuun kan si waliin ture Annitichaa Guddataati. Sagantaalee OMN biroo waliin turtii gaarii.